السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجا دعوتنا كبجمو في جالتمو هندا إلمان أورما باكم جرتنيتي ناقيني خيا اسمبرنا فهاجون سنجا هدوتا كان سنجا دا هدوتا كاس والجالنا واركني نقول في واركون نقول تملي لما برافياد براوان كمنو واركون نقول في واركني نقول مو مال جنة وان منه يفنوس واهن كمنو يشوفر بعديتي كناف جولة تنجتان إلى كيس جرتو جولة جبدو إلى كيس جرا agartee ijoollee akka malee jechuudha hidhaa keessa jiranii waggaa 6-7 amma waggaa kan lakkoofsisan jiru yoo xiqqaate jechuudha kan waggaa jiran jechuudha. Warroonni akkanatti waggaa takka jiru hoo warra badiis hin qabne badiis hin hojjetini sababa bakka hojiitti irraa qabuu fi dhimmoota adda addaatiin akkuma duraan nama qabaa turan sanatti qaban jechuudha. Duraan yeroo nama qabaa turan guyyaa 15 akka namoota si galchan ture. Arrakkisan hin jiru. Waggaa nama lakkoofsan jechuudha si galchuudhaaf beeytee karatti rakkoo takkaa jira rakkoo agartee akka malee warra qaamaatii fi kan qaamaa qabnettis jiru takkaa jira rakkoo san please share godhaa viidiyoo tana nama hunda biraan ga'a please subscribe illee godhaa channel kanaaf kiyya kanaaf viidiyoo kana dirqameetumaan hojjedhe rakkoo tanii himuudhaaf jechuudha namni hunda rakkoo tan akka dhaga'uun barbaade jechuudha rakkoon jirtu maali tan namni nama hin beekne tan uumama ummata islaamaa kiristoonus yoo dhagaamtee waan jechuuf fudhatama hin qabne takka jechuudha. Ummata islaamaa biratti jechuudha nama islaamaa ta'ee fi nama islaamaa hin ta'in osoo hin ta'e nama uumama ilma namaa jechuudha. Waan gartee dhaga'uu hin tolle fokkottuudha jechuudha. Rakkina sanii suutan akkas jira beektaa. Rakkina san mee fakkeenyaaf suutan akkas jechuudha namoonni amma fakkeenyaaf ilmaan as keessatti horanii jiranii. Kaanis dhalu jira amma fakkeenya tokko fudhanne suutan keessa amma fakkeenyaaf biyyoota biraa dhayite waan ajaa'ibaati wallahi arbi jaba dhagee sheer godhu viidiyoo tana please nama hunda wal biraan gaame dhugaa rabbii waan nama gaddisaati bara akkuma itti dubbatanii fi karaa itti dubbataniitu nama dhiba namaaf galuu dideen ajaa'ibsiisa malee waan nama ajaa'ibaati jechuudha kana jechuudha. Maa rakkinni kun jechuun keessa hin oolamu irra deddeebi'eetiin isinitti rakkina kana amma keenyaaf ilmaan asitti dhaltanii ilmaan asitti warreen horanii jira warreen amma dhaluudhaaf hororfatanii jira warra dhalaati jiruutis jira beektaa mee rakkina kun maal jechuun keessa hin oolamu rakkina kun wallaahi waan dhugaa nama ajaa'ibaati amma yoo fakkeenyaaf rakkoo suutana qabdu wallaahi dhuguma rabbiiti beekaa wantoota tokko kichiba osoo hin taane wallaahi billaahi dhuguma rabbiiti beekadhu. Namni suutii keessa jiru ni beektan warri keessatti ormatti ilmaan dhalan tara ilmaan keessan akkas ta'uu mala agartee yaa Allah alam rabbitu beeka ni beektan jechuun barbaadeeti namoonni baay'een rakkoo suutii keessa jirtu jechuudha namoota tokko hedduu isiniif galtiyyeetiin amana kanaaf rakkoon tun maal jechuun keessan ooltu rakkoon tun baay'ee ulfaattuudha beektaa amma fakkeenyaaf intalti takka suutii keessatti yoo fuudha asitti dhalte jechuudha fakkeenyaaf dhalti namni gisee ol fuudhaluu waa hin oolamne waan ta'eef gara geessa godhattee dhalti akka tasaa warreen hayyama hin qabne mana yaalaa yookaan mushtaafaa hin dhaqan agartee akkuma aadaatti manatti dhalanii beektaa akkuma aadaatti manatti dhalan warumaan hayyama qabuus maallaqa dadhabbiiraay yoo siin dandeesse manumatti dhalchisan agartee yoo ilmoon teessan agartee ilmoon dhalatan mana sanitti duute maaltu nama qabata beektu akkam godhamee fakkeenyaaf amma biyya biraatti gaa yoo ilmoon dhalate duute san fuudhaniituma sigalee bakka awwaalchaa geessan jechuudha yeroo sanitti suutii akkasan jira hayyamamti suutiin akkasiniif hayyamti ni beektan jechuudha warra akkas jiru maaliif jennaan namni kan rakkoo hedduu keessa jira jechuudha wanni naasuu waliif hin qabneef naasuun hin jirreef rakkoo hedduu keessa jira jechuudha ilmoon ta'e dhalattee agartee yoo mana siraa duute dhalattee 7-2 yoo mana duute awwaalcha kan jiru jechuudha amma dura gurbaa tokko jechuudha niin beekas sirriitti hin beekaasi. Ilmoon dhalattee guyyaa 20-30 akkana lakkoofchifte baay'ee takka geessanitti fakkaata achumatti duute beektaa yeroo kan ilmoo ta'an awwaaladhayyee bakka ilmoo dhalte tana hallina hayyama gaafattaami dhaqee jechuudha bakka qismee haa jechuudha akka qismi jaaniin biyya sanatti dhaqee yeroo inni gaafatu ilmoon mana duusii beeynaan isa waraqaasaa horuu jedhaaniifi heerata of darbanii qadiyaatti murteessan jechuudha. Akkas ilmoo namatti amanee agartee ilmoo namatti amanee waan jechuudha. Akka akkasii mudannee namni kan akkam godhuu jiran beektaa. Wallaahi rabbi maan nu gargaaru malee. Bar rakkoo addaa keessa jira bara. Bar rakkoo namni nu dhagehin
تنخيس جرا بر رب ما نفاجر كارما نمني خنجة مال قران يورو الموت على التسان الموت على التسان مال قران خنجة يو تشتي دودل موسان تلاجو مغرتة ميشا خيسا كمان كان خيسا ميشا قراني مجيو ديكاني تلاجا خيسا خيا لكن والله بالله سنجي أشخاص خايني اتياد جنا أكيد كاسر أقوالن شانتا تكان خان خيسا خايني دجنا شانتا تكان خيسا خايني دي إيشو هالك يورو ملء لا تاني خا أغيرته هالكن يا بلي سنة تدولينا هالكن يجور يورو ملء لا تاني سيقله يورو ملء لا تاني مكيوسان فوراني موتما نمفرا إيجاga ججران يجورا أولا يجوا بكيزن جيزني أكون قرن قرن يجوا أغيرته ركوا هنجنا جلسوا تنخيسا ميركوا تمام تجيه أما دورم جانتك لكوا التبيتا بركوا هدو جرا بركوا هدو برودا مني وسني ماله ركوا هدو تكاجر كيسي لكوا دالته من يالات دالته متون من يالات لكوا دالته أشي دوبا لكوا كيسه بلسر دوليني لكوا دالته بيتا كيسه لكوا دالته من يالات يجوا من آخر خامن مشتفى جامتي كبيتاناتي أكيسيتي مالك وان باتون دبدي يجوا كيس مال وان باتون دبدي مال قرن بيتا ilmoo takka achitti raambisaniiti ilmoo takka kan inni jechuudha subhanallah meela musiibaa rabbiin taa'u jiru namarraan akkasitti rakkoo hagana keessa jirraa jechuudha hajiruu laal kan dhaadhiisi hajiruu rakkoo hagana keessa jire marte dhaltee ilmoon ta'e suraatuutu akka ta'u waaltu qabdu jechuudha tallaajuma meeshaa keessa haayitan kana agartee kana isa meeshaa buuftee ilmoo shaaxaa keessa keessa farsamuun itti barbaaddee suuta namatti yaamtee namni san sirraa fuudhanii barraa geessanii achitti qoqqootanii sirraa awwaalan jechuudha. Gammachuun osoo hin taane jechuudha. Soodaa waliin barbaadan jechuudha. Akkas yoommoo lakki mootummaan beeksiste qadiyeessitti muran amma si jedhanii jechuudha. Akkamitti immoo mana duuti yaani. Akka manaa kaman geesse maallaqa hin qabaddu ammaas. Ammaa warqa hayyamaatu hin qabdu. Haanis rakkoon kan akkas rakkoo akkas jira. Kanumaaf akkas yoorreedhaa jiruuf warri qaamaa qabu maaliif gabbaa'ee tan keessatti sagalee hin taane waan jira akka jiran mahe warri qaamaa qabu suutan keessatti gabbaan sagalee ni tahan yoo akkana taane je waraqaatanya gubataa jirra akkuma baqatanii jiru yoo akkas taane je waraqaatanya akkas taasin jan agartee dantaa waraqaa isaaniitii fi dantaa garaa isaanii bilcheessuudhaaf waan akkasiif hin taane jechuu isaan yoo gaa nama si jabaa taate tarii ni jiraame akka itti walitti dhiheenya qaban takka yoo taate malee hin danda'amtu jechuudha akkasii kanaaf rakkoo hageen ta'e naannoo jira laal tanaas addunyaan uummanni beekuuf qaba rakkoo uummata Saudi Arabiyaa keessa jirtu agartee karaa kanallee uummanni kan yoo biraa dadhabee warri qaamaa qabdan warri gartee beekamtii qabdan salaa warri dhageettii qabdan waan akkanaa mootummaa gaafattanii mootummaa kan dhahitanii dubbattanii mootummaa kanaan wal taatanii gochoota akkanaa kan jiruus sirrees danda'uudha jira kanaaf rakkoon Saudi Arabiyaa sana akkanaa tanaa jira laal amma waa hedduu jira gaa dubbachuun nama dhiiba malee waan baay'ee dira tokko jira dhuguma rabbii isinitti himuudhaaf isinii galee akkasii kanaaf rabbi furmaatu nuuf fidu ijoollee tani ta'edhaa jirtus rabbii dhaara nu baasu namicha zaalima gartee abiyyaan kanas rabbii nurraa haa fuudhu salatu beeta abiyyiin amatanaaf namana jecha sagalee tana qabadhaa taanaan oromoon ta'e abiyyiin waggaa 2020 takka jiraame 2022 abiyyiin aangoo hin jiru tana shakkeen qabatina namni masgiida rabbii tuqe umaa gala hotee jira komallasi waan takka dhaamsiin qabummaa yoo danda'amte jechuudha ijoollee Saudi Arabiyaatiif furmaanni maalii waan jiru takka ijoollee Saudi Arabiyaatiif furmaanni wanni ijoollee tanaaf furmaa ta'uu danda'a uummanni keenya kabiyya jiru san kanuma mootummaa waliin jiru abbootii gadaas ta'e warra mootummaa waliin hojjetu hin jiru abbootii amantaas ta'e warra mootummaa hojjetu hin jiru manguddoo biyyaa ta'e warra mootummaa hojjetu dalaguu jira warreen kun ijoolleen nuti isaaniiti saba sablammoota hundaa achi keessi oromoo qofaame teqirree amaaraa uraagee hundaa jira kanneen kun agartee abiyyi dhaqanii ijoollee teenya nu galchi ijoollee teenya nurraa masoolummaa fudhataa jennee namicha bineensa kana dhaqanii agartee masoolummaa ni fudhanna ijoollee teenya nu galchachuu ni qaban. Furmaanni biraa akka biraatti gonkumaa hin jiru suudii nama hin dhageessu yoo itti gabbaatee irraan beekte dhukkee saraa qabdi. Mootummaan suudii hojii isaanii nu qaqqabu majuula bas ta'achuu bas waan biraan qaban eenyu lolan beekanii agartee kanaaf waan kun godhamuu hin danda'amtu warri biyya jiru san allamti ilmaan isaaniiti isaaniif daleeyina isaanii achi ergaa jirraame agartee kanaaf wanni godhuu danda'an manguddoon biyyaa jaarsoleen biyyaa abbootii amantaas abbootii gadaas dabalatee abbootii amantaa hundaa kiristaanaa islaamaas ta'ee
namicha kana dhaqanii ijoollee teenya nu galchachuu ni danda'u. Warri gartee siyaasa ala jiru jira malee manguddoo biyyaatti jirtan biyyaan teessu warra amantaa isaa deeggaruu jira. Kun alla ilmaan isaaniitu nuti uummata waan taaneef nu galchanii gaafachuu. Isaan irratti dhiibbaatti godhuu danda'u. Tarii yeroo isaan galchuun maallaqa alla waan warroon biltignaa deeggaruu warroon isa deeggaruu alla ijoollee isaanii akkasii jirti beekamu. Kun wal taatanii namicha kan dhayitanii namicha bineensa kanaan ijoollee teenya nu galchachuu ni danda'u qabdan. Isin galee kana jechuun jiru. Furmaanni yoo kana ta'in gonkuun furmaanni biraan jiru iyyaa ooluu yuutuubii ol guddifachuu fi fooloo barbaadu taate malee furmaanni biraa gonkuun hin jiru. Kan irratti dhiibbaa godhuu danda'u. Warra ala kana jirta warra dhageettee qabdanoo manguddoo biyyaa dubbisu. Kaan dubbisu. Kaan dubbistanii waan barbaachisaa walitti fiddanii akka isaan ijoollee sana furmaata godhan yaalii godhuun danda'uun kana jechuu barbaadeeti. Kanuma yaadni qabu yuutuubii kunuus kiyyaanis nama agartanii kanuma agartan kana habiraatii mi subscribe godha. Share godhamu biyyoota nama hundu biraan gahaa kana yoo dabaltu chaana nagatti naas tura.